ilmi kee yookiin abbaan manaa koo waggaa 4 kanani wajjin hin jiraadhe akkamitti gaa'ila biraan irratti dhaabbata yookiin immoo dubartii biraan biratti fuudha jechuurraan kan kaate jechuudha. Himatamtuu Masarat Warqinee jiraattuu magaalaa Nagellee Arsii kan taate jechuudha. Haadha abbaa manaa ishee yookiin immoo amaatii ishee galaafattee jirti jechuudha. Mooyeedhaan yookiin immoo maxiragaadhaan mataa dhooftee lubbuu ishee baaftee jirti. Hidhaa waggaa 23 itti murtaa'amee jira jechuudha. Dubartoonnis kana irraa maal akka baratanii fi maal akka gochuu qaban asumaan seerri himeetiin jira jechuudha. Nagaan isiniif haa baay'atu hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Ani nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Egaa akkuman amma isinitti hime jechuudha. Himatamtuun amma ani maqaa ishee Masarat Warqinee jedhamtu jechuudha. Jiraattuu magaalaa Nagellee Arsii kan taate abbaan manaa ishee immoo jechuudha Guutamaa Hirphaa kan jedhamu jechuudha. Haadha isaa Miniluu Seefuu kan jedhamtuun ooftee ajjeefteetiin jirti jechuudha. Sababii isheen abbaa manaa haadha abbaa manaa ishee ajjeefte yookiin immoo galaafatteef immoo akkuma beekamu ishii wajjiniin jechuudha Warqinee fi abbaan manaa ishee Guutamaa kun waggaa 4 guutuu wajjiniin mana tokko keessa jiraataa haadha manaaf abbaa manaa ta'anii otoo jiraataa jiraniiti. Gaa'ila dhaabbachuudhaaf guyyaa beellamaa qabatee ishee dhoksee jechuudha. Ishii jalaa miliqee ishee dhokseetiin gaa'ila naman biraa wajjiniin gaa'ila dhaabbachuudhaaf yeroo inni adeemu isheen yaalii isarratti gootee dadhabdee isa argachuu hin dandeenye. Sababa isa argachuu hin dandeenyeef immoo haadha isaa waliin haatisaa mana haadha isaa dhaqxee haadha isaa waliin buna dhugdee nyaattee waa hunda waliin taphachaa ooltee koottu si fudhadheetiin gala mana kootti jettee haadha abbaa manaa ishee kabajumaan fudhattee galtee fuuldura kee sargiitu jira yookiin immoo cidhatu jira waan ta'eedhaaf koottu barbareen inni si hanqataa jetteetiin haadha manaa abbaa manaa ishee yookiin amaatii ishee fudhattee galtee. Buna danfistee laattee fi nyaachistee obaastee kaatee ilmi keessa maaliif narratti fuudhee maalan isa balleesse maalan isa godhee jettee itti himattee haatis immoo sargii qopheessaa jirti ilma isheef waan ta'eef isas argachuu hin dandeenye waan ta'eef sumaafan godhaa jetteet achumatti mooyyee bunaa yookiin immoo isaa sibiila buna ittiin tuman sanaatiin haadha abbaa manaa ishee yookiin amaatii isheetiin si'a 2-3 rukutuudhaan mataa keessaa lubbuu ishee baaftee achumatti akka namni hin agarreetti roottoo abbaa leetirii 400 oliitiin keessa buuftee gara mana abbaa isheetti obboleessa ishee wajjiniin kaargoo yookiin immoo meeshaa alaa galeedha jedhaniitiin geessanii gibbii abbaa ishee yookiin immoo haxira abbaa ishee keessatti awwaalanii jechuudha. San egaa Warqineen akkuma beekamu seera jalaa hafuu hin dandeenye waan ta'eef seerri immoo akkuma beekamu bushaa yaa'uu aaba jedhanii kanaaf mirmaraa taasisamee namoonni jiraattonni magaalaa Nagellee Arsii mirmaraa taasisuurraan fattashaa waan adda addaa taasisuurraan kan ka'e shakkamtee mana hidhaa geessamte. Obboleessi ishees geessamee Warqineen kun garuu dhugaama ishee waan jiru hundumaa himtee bakka itti amaatii ishee yookiin immoo haadha abbaa manaa ishee owwaaltellee gibbii abbaa ishee keessaa seera geessitee baasiftee ilaashiftee situ godheennan eeyyee akkasittan godhee kottu barbarree siilaadha sargiin fuuldura kee jira jedheetaniin fudhadhee galee buna danfisee ishee nyaachisee ka'eetaniin nama jaallatu ishee fakkeesseen akka kanatti ishee miidhee jettee himte jechuudha. Seera jalatti seerri immoo dhugaa jiru hundumaa adda baasee hidhaa waggaa 23 hidhee jechuudha. Ajjeefamtuun yookiin immoo haati mucaa kanaa nama umurii giddu galeessaa taatedha jechuudha. Isaanis isaan beeksisan shamarran yookiin immoo dubartoonni ishii kanarraa baratuu ni qabu kan jedhudha kan isaan himanii jiran jechuudha. Dhugaa dubbachuuf akka yaada kootti namni tokko gaafa lubbuu namaa baasu jechuudha. Hidhaa waggaa 23 jechuun galgalaa fi ganamaadha. Guyyaan siif herregamu jechuudha. Waggaa 23 jechuun immoo waggaa 11 fooyyii bichaa hidhamti jechuudha. Sanbooda baatee biddeen ishee nyaachuu hin dandeessi yookiin immoo daabboo ishee keessa teessee nyaachuu hin dandeessi isuma du'etu bada jechuudha. Namoonni tokko wanta itti gootanitti dursaa itti yaadaa jechuu barbaadeen maaliif jennaani
Fakkeenyaaf miira keessan galee jette isheen. Miira keessa galeen kana godhee jettee himte jechuudha. Dhuguma miira keessa nama gasha. Miira keessa yoo nama gasheeyyuu garuu taanaan namichuma sana gochuu dhiisnaan immoo dhiisuudha malee haati ilmoof bakka hin buutu jechuudha. Haati ilmoof bakka hin buutu. Sababiin isaa ilmi ishee nama of danda'ee nama jireenya mataasaa jiraatudha. Namni tokko haati yookiin abbaan yookiin immoo obboleessi bakka bu'aa fi kan jedhamu nama waggaa 17 gadi yoo ta'e jechuudha. Kun immoo nama of danda'ee nama gaa'ila isaatti galee nama mana isaa bushachaa turedha. Mana irratti immoo mana ijaarsa deeme waan ta'eef haati manaa isaa miidhaa kana irra geessifte jechuudha. So irraa baradhaa shamarranii jedhu shamarran yoomiyyuu irraan barattu jechuudha. Maaliif jennaan nama akka kana hidhaan akka kana itti murtaa'uu hin qabu. Karaa mataa kootiin murtoo adabbii akkuma isheen lubbuu baasee baasuu qabu ture. So amma biyya keenya keessatti wanti guddaan wanti yookiin immoo wanti akka leeyyoo wayiitti ilaalamu jechuudha. Namni kamiyyuu lubbuu namaa baasee waan barbaade godhee deeme mana hidhaa keessa fandaqi jedhee taa'ee nyaatee dhugee bashannanee jiraata jechuudha. Garuu akka seera biyya kaanii otoo ta'ee namni tokko waan godhuuf ka'ee fi wanta godhu irratti of eeggannoo yookiin immoo of akeekkannaa waa gochuu danda'a ture. Haati kun amma badii takka hin qabdu. Ilma isheetu fuudhee gadhiise. Isheen garuu shakkii tokko hin qabdu. Aqxee harkaa nyaatte. Waamtee illee mana isheetti illee laatte. Tokkoffaa kun cubbuu guddaadha. Lammaffaa immoo jechuudha namni kamillee gaafa yakka raawwatu jireenya biyya lafaa kana yookiin immoo jireenya gadadoo amma widdii kanarra haqee abaluudhaan akkas godheen mana hidhaa taa'ee nyaadhaa kan jedhu baay'eetu jira jechuudha. Innaa so kanaaf namarraa of eeggadhaa isiniin jedha. Namni otuma si nyaachisu si nyaata. Otuma sirraa nyaatus si nyaata jechuudha. Ilaali nyaachiftee kaatee nyaattee haadha kanaatiin nyaattee kaateetillee galtee nyaattee jechuudha. Kuni maan ta'e dubartoonni waanuma irraa baratanillee hin qaban. Namni tokko yakka kana irraa baratu yoo jedhanii akka karaa mataa koof akka yaada mataa kootti jechuudha. Barumsa kanarraa baratuu qabu dubartoonnis ta'ee namoonni yaada kana of keessaa qaban too jedhanii fundura namaatti baasanii akkootuma seera murtii biyya warra kaaniitti adabbii maluu fi laatuu fi qabu turan jechuudha. Waggaa 23 itti kennanii ka'anii hidhaa san booda baqa dubartoonni irraa baratu wanta irraa baratan tokko hin qaban akka yaada mataa kootti adabbii mataa ishee laatuu fi qabu turanii namoota yakka akka kana kan raawwatan jechuudha. Waaqayyo namaa eegu garuu namni tokko dhiiraaf jedhanii waan akkasii hin raawwatina yoomiyyuu dhiirri mataatiin gadaagala galu yoo jaallate si faanaa jiraatu yoo jibbe immoo qileetiin isarras haa ta'u maatii isaarras haa ta'u ofii keerras haa ta'u wanta yakka akka kanaa ofirra geessisuu namarra geessisuu irra of qusadhaa isinii jedha obboleewwan kiyyaa dhugaa dubbachuuf anaan baay'ee tokko na jibbisiise jechuudha. Nama nagaa nama jireenya isaa jiraataa jiru sababa ilma isheef lubbuu ishee dhabde jechuudha haati kuni. Dubartiin kunis immoo gaa'ila kana bor gaa'ila dhaabbachuu dandeessa. Nama kunoo nama baay'ee galuu danda'udha. Nama hojjetatuu danda'udha. Nama deemudha. Haa deemu dhiira deema yoo deeme dhiirri yoo deeme dhiiratu dhufa waan ta'eef haa deemu yoo deeme maal fudhatee deema meeshaa sabicha irraa fudhatee deema wanti dhiirri amma wanti sirraa fudhatee deemtu tokko illee hin jiru. Meeshaa sabicha sirraa fudhatee deemte jechuudha. Kanaafiyyuu jechuudha namoonni lubbuu namaatti waan akka kanaa yaadan irraa of qusadhaa ofii keessanirraas isumarraas eenyumarraa yoo ta'e of qusadhaa isiniin jedha. Akkasuma gaa yaadaa fi dogoggora dabalataan immoo qeeqayoo qabaatan immoo komentii jalatti barreessuu dandeessu. Harmee keenya kana immoo waaqayyo lubbuu isaanii boqonnaa kennuu fi isiniin jenna. Namoota waan akka kanaa yaadan immoo waaqayyo isaanaa qajeelchu waan akka kanaarraa nu haa eegu isinaa eegu isiniin jedha. Turtii gaarii.